Oduu keenya jalqabaatiin sirbi qeenxee artist Andu'aalam Gosaa kaleessa galgala gadhiisan miidiyaa hawaasaa gubbaatti ijoo dubbii ta'e. Sirbi kun maaliif ijoo dubbii ta'e? Sirbichi maal fakkaataa? Bal'ina isaanii dhageessu. Oduu biraatiin Itoophiyaatti kaleessa galgala rooba cimaa roobeen namoonni lolaan marfaman 25 yoo baraaraman namni tokko lubbuun darbuun dhaga'ame. Biyyattiitti rooba cimaa roobaa jiruun gaaga'amni lubbuu dhaqqabuu irratti argamaa jedhameera. Gabaasa bal'aa dhageessu. Oduu biraatiin Israa'elitti namoonni kumoota 10 lakkaa'aman hiriira ba'uun waraanni eebbifamaan hin jiru jireenya malee dhaadannoo jedhu dhageessisan. Hiriirtonni Tel Aviv keessatti ministeerri muummee Israa'el Beniyaamin Netanyaa'oon jijjiiramuu qabaa jechuun muummicha ministeeraa waraana malee waan biraa hin beekne komataniiru. Dhimma kanarratti gabaasa bal'aa isin biraan geenya. Akkam jirtu daawwattootaaf hordoftoota aanolee Global Media oduuf odeeffannoo keenya guyyaa irraa tokko jennee jalqabneeti jirra. Odeeffannoo keenya ijoo isaa amma dhageessan guutuu isaa isin biraan geenya. Hanga xumura sagantaa keenyaatti dhaggeeffachuun yaada qabdan gara koomentiitiin nuuf barreessaa. Viidiyoon keenya hiriyoota keessan bira akka dhaqqabuuf ammoo like, share, subscribe godhuun dagatinaa isiniin jenna. Kallattumaan gara gabaasa bal'aattiin isin qajeelcha. Sirbi qeenxee artist Andu'aalam Gosaa kaleessa galgala gadhiisan miidiyaa hawaasaa gubbaatti ijoo dubbii ta'e. Aartii Oromoo keessatti maqaa guddaa kan qabanii fi Oromoo biratti hedduu kan jaallataman artist Andu'aalam Gosaa kaleessa galgala sirba haarawaa kan mata dureen isaa Bilillee jedhu ummata isaa biraan ga'aniiru. Artistoonni Oromoo ajjeefamuu Hacaaluu Hundeessaa booda qalbiin isaanii garmalee cabuu irraa kan ka'e aartiin Oromoo tun ni laaffatti sodaan jedhu bal'inaan dhaga'amaa ture. Ta'us garuu artistoonni Oromoo yeroo ammaa kana ciniinnatanii isa dur caalaa aartii Oromoo guddisuu irratti argamu. Isaan keessaa tokko Andu'aalam Gosaati. Kana dura sirboota akka Darbee Laallaa, Gumgumee, Waa Hoyyee, Gadaa Tukeetii hanga Yooyyaatti ummata isaa biraan ga'ee kan ture Andu'aalam Gosaa kanaanis hedduu ummata isaatiin jaallatama. Andu'aalam Gosaa turtii gara waggaa tokkootii oliin booda kaleessa sirba qeenxee tokko irra buuseeti jira. Sirbi inni kaleessa galgala gadhiise bal'inaan qoodamuun namoonni hedduunis waan sirbichaa xiinxaluu irratti argamu. Akka xiinxaltoonni aartii jedhanitti sirbichi waan jaalalaaf siyaasaa ni hammatu jedhu. Andu'aalam tibbana Gammadaa Shoofaa turtii godhen albamii isaa xumuree jiraachuu ibsee ture. Albamii sana keessa kilippii Bilillee baasuun dursee gadhiisuuf akka jirullee kaasee ture. Akkuma jedhe ammoo Bilillee kaleessa galgala gadhiisira. Bililleen kaleessa galgala erga gadhiifamee booda hanga oduu kana qindeessinu turtii sa'aatii 16 keessatti namoota 150 daawwatameera yookiin ammoo view argateeti jira. Namoonni sirba kana xiinxalan hedduun isaanii hojii ajaa'ibaatii jechuun sirba Andu'aalam kana jajuu irratti argamu. Gammadaa olaanaa sirba Andu'aalam kaleessa gadhiisan kana warra jajanii fi xiinxala mataa isaanii laatanidha. Gammadaa olaanaa barreeffama gama miidiyaa hawaasaa isaaniitiin barreessaniin sirbi qeenxee Andu'aalam Gosaa waan ajaa'ibaatii jedhan. Walaloon sirba kanaa walaloo seenawaatii jechuun erga kaasee booda Gammadaan intala gooticha Oromoo badhaadhaa Dilgaasaa barbaadaa jedhu. Sirba kana keessatti namoonni hedduun xiinxala kennaniin kan taajjaban Bililleen Andu'aalam Gosaa barbaadaa ture intala badhaasaa Dilgaasaa akka taate kaasu. Gammadaa olaanaatis namoota biraa waliin asitti waliif galan. Gammadaan itti dabaluun ofii isaatiif ammoo Andu'aalam akka fayyee garasuutti of waamaa ture jedhu. Walaloo keessatti immoo Andu'aalam akkas jedhu. Duutillee sirraana nambistu kan koosi godhachuuf ofitti murteessee karaa banaa dhiisee ergaan ba'ee takkaa jechuun walaloodhaan akka intala badhaadhaa Dilgaasaa hin dhiifne ibsa. Andu'aalam miilli naqallatus argachuun murtoodhaa of duuba hin milladhu gara abbeetiin dhaqaa jechuun ammoo itti deebisuun irra buusa. Kana jechuun isaa ammoo intala badhaadhaa Dilgaasaa hin dhiisuu jechuu isaati Andu'aalam. Barreessaan walaloo tanaa immoo aartii Oromoo keessatti nama jabaadhaa jedhamu yeroo hedduu leellifaman
lalisaa Indiris ture. Gammada olaanaa ammoo sirba kanarratti walaloof yadaloo qofa xiinxalee hin dhiifne. Viidiyoon sirba kanarratti hojjetame raajii ajaa'ibaatii jechuun Gammada olaanaa xiinxala barreesseen jajeeti jira. Walaloowwan Andu'aalam Gosaa fayyadame hunda viidiyoon isaa sirritti akka ibsus Gammada olaanaa xiinxaleeti jira. Walumaa galatti sirbi qeenxee artist Andu'aalam Gosaatiin kaleessa galgala gadhiifame hedduu namootaatiin jaallatamee fi dinqisiifatameeti jira. Oduu biraatiin Itoophiyaatti kaleessa galgala rooba cimaa roobeen namoonni lolaan marfaman 25 yoo baraaraman namni tokko lubbuudhaan darbuun ibsame. Guyyaa kaleessa magaalaa Finfinneetti rooba cimaa roobuu hordofee namoonni lolaadhaan marfaman 25 osoo miidhaan irra hin dhaqqabin baraaramuu miidiyaaleen biyyattii gabaasanii turan. Faallaa kanaatiin ammoo rooba cimaa Halaabaatti roobeen namni tokko lubbuun darbee jira jedhameera. Akka gabaasa Koomishinii Hooggansaa Sodaa Balaa magaalaa Finfinnee kaleessa galgala ibsetti kutaa magaalaa Lammii Kuraa aanaa 8tti namoonni 25 konkolaataa waliin lolaadhaan marfamanii turan osoo miidhaan tokkoyyuu irra hin dhaqqabin baraaruu dandeenyerraa jedhu. Magaalaa Finfinneetti namoonni 25 kun osoo hin miidhamin yoo baraaraman Halaabaatti ammoo namni tokko du'uun gabaafameera. Itoophiyaa dabalatee baha Afrikaatti rooba cimaa torbaanota lamaan darban kana roobaa jiruun lubbuun namoota darbanii dabalaa jira. Biyya ollaa Itoophiyaa tan taate Keeniyaa keessatti rooba cimaa torbaan lamaaf addaan hin kutin roobaa ture yoo xiqqaate lubbuun namoota 216 darbeeti jira. Oduu keenya isaa xumuraatii fi biyya alaatiin Israa'elitti namoonni kumoota 10 lakkaa'aman hiriira ba'uun waraanni eebbifamaan hin jiru jireenya malee dhaadannoo jedhu dhageessisaa oolan. Gariin isaanii ministeera muummee Israa'el Beniyaamin Netanyaahoo lola dheeressuun komataniiru. Israa'el Teel Aviivitti namoonni kumoota 10 lakkaa'aman hiriira ba'uun lammiileen isaanii Gaazaatti butamanii jiran manatti haa deebi'anii jechuun hiriira ba'aniiru. Kunis ammoo mariin dhukaasa dhaabuu yeroo adeemsifamuuf jirutti kan dhagaamedha. Bakka buutonni Hamas mariisiftoota Masritti sanbata kaleessaa erguu booda oduun kun dhagaame. Gareen mariisiftoota Masri jiru garuu wanti haaraan hin jiru jechuun dilbataarraa ibsaniiti jiru. Giddugaltummaa Masriitii fi Kwaatariin mariin Kaayirootti deebi'ee jalqabee Israa'el haleellaa Gaazaatti adeemsiftuu yeroodhaaf akka dhaabduu fi iddoo isaa immoo lammiileen Gaazaatti butaman akka gadhiifaman gaafata. Dhimmi ijoo marii kanaatis waliigaltee yoo taasifame dhukaasa dhaabbataan dhaabsisuu danda'a kan jedhudha. Hoogganaa olaanaan Hamas Ismaa'il Haniyyeen gareen kun yaada booda kana dhiyaate itti dhimmamee ilaalaa jira jedhan. Itti dabaluunis waliigalteen taasifamu Israa'el Gaazaa keessaa ba'uu fi waraana guutummaatti dhaabuu dabalachuu qabaataa jedhu. Qondaalli mootummaa Israa'el maqaa isaanii dhoksan tokko ammoo Israa'el kanneen butaman baasuuf jecha qofa haalli waraana dhaabuudhaaf waliigaltuu hin jiraatu jedhan. Kana malees humni waraanaa Israa'el Raafaa seenuun qubsuma waraana Hamas ni barbadeessa. Kuni ammoo lammiilee butaman baasuuf yeroof dhukaasa dhaabuun jiraates jiraachuu baates hin hafuu jedhaniiru. Ministeera muummee Israa'el Beniyaamin Netanyaahoo immoo waraanni yeroo dheeraa booda akka itti fufu gochuu fi lammiileen Gaazaa miliyoona 1.4 ta'an gara kibbaa kan jiran gara kaabaatti godaanaa jiraachuun dhiibbaan biyyoota lixaa irratti jabaachaa jira. Ministeerri muummee Israa'el lammiilee kana duguuguu barbaada, lafa isaanii irraa buqqaasuu barbaada jechuunis dhaabbata mootummoota gamtoomanii dabalatee dhaabbileen hedduun dura dhaabbachaa jiru. Ameerikaan deeggarsa waraanaa Israa'eliif kennaa jirtuun boodatti harkifachaa jirtis jedhameera. Sababni isaa lammiileen Filisxeem qe'ee isaanii irraa buqqaan gargaaruu irratti xiyyeeffachuuf waan karoorsiteef akka ta'e eerameera. Ameerikaan duraan waraana kanaaf Israa'el deeggaraa kan turtee fi yeroo ammaa kana Israa'el waraana dhaabuu waan diddeef biyyoonni lamaan wal dhabuu irrattis argamu. Hiriirri sanbata kaleessaa Netanyaahoo irratti ba'e ammoo lammiileen Gaazaa jiran akka deebisiisan dhiibbaan itti cimuu kan agarsiisedhas jedhameera. Naataalii Eldoor warreen hiriira ba'an keessaa tokko yoo ta'u warreen butaman hunda deebisuu qabnaa kan jiranis kan du'anis isaaniin deebisuu qabnaa mootummaa geeddaruu qabnaa jechuun ministeera muummee Israa'el Beniyaamin Netanyaahoo geeddaramuu qabaa jechuu barbaadaniiti. Lammiilee Filisxeemiif nagaa hawwaa ammaaf kan qabanne kanuma. Yeroo gaarii qabaadha.